nyaata bareedaa mi'aayaa faxaayiraa nyaata ciree akkasuma mootuyyuu nyaata galgalaatiif nyaata haphii tahe kan qaama keenyatti hin ulfaanne furdina qaama keenyas kan hin daballe daa'imaafis tahee guddaaf nyaata pirootiinii fi viitaaminiin badhaadhe. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee Oromoo koo guutu amantiif kutaan osoo hin qoodin bishaan burcuqqoo shaayii tokkoo fi walakkaa burcuqqoo jiddu galeessa ta'e baay'ee xiqqaa osoo hin tahinii jiddu galeessa kan ta'e akkasuma aanan dhangala'oo burcuqqoo tokkoo fi walakkaa. Kana jechuun aanan harcee namni qabdan aanan maankaa 2 hanga 3 bishaan burcuqqoo tana sadii jechuudha. Soqidda maankaa hanga nu barbaachise hanga nyaata saniin nu barbaachisuu fi sukkaara maankaa tokko zayitii maankaa nyaataa guddaa tokko. Kana jechuun kaamiraallee maankaa tokko. Haala salphaa taheef karaa salphaa taheen dhoyinee waliin geenna maankaanis tahee meeshaa mana keenya qabnuun jechuudha. Itti aansuun ammoo killee 2 nu barbaachisan. Namoonni killee hin qabne killeen takkas isiniif gahaadha. Pirootiinii waan taateef jecha akkuma jalqaba irratti nyaata pirootiinii jenne isas waliin geennee waliin dhayannee achi booda immoo burcuqqoo masaniin harcee burcuqqoo 2 itti naqnee waliin geenna. Garuu kan nu barbaachisu harceen burcuqqoo masan burcuqqoo 4dha. Booda suuta erga waliin geenne kan itti goonu wal fudhachiisnee kaanee burcuqqoo kenna 2 hafan duuban itti goona jechuudha itti edaan. Asirratti kan isin beekuu qabdan nyaanni kun wantoota mana keenya keessatti viitaaminootaan badhaadhan akkasuma immoo wanta adda addaa kan nu barbaachisuudha. Erga burcuqqoo keenya afranuu itti goonee 2 booda irratti goone qadaannee keenya wal haa fudhatu. Daqiiqaa meeqaf daqiiqaa 10. Hangasii ammoo wantoota mana keessa kukkutamu yookiin ammoo qopheeffannu kaarotii, dinnichaa akkasuma qaaraa fi wantoota akka shunkurtii waan mana keessan keessa jiru qopheeffattan jechuudha. Garuu qopheeffadhee jira dinnichaa hin qabu shunkurtiitti godhadha. Shunkurtiin maankaa 3 akkasuma kaarotii, qaaraa fi goommannis ni taha. Wantoota mana keessan keessatti argattanii guutuu isaa kukkuttanii itti gootanii nama kan itti godhe qaaraa akkasuma immoo kaarotii fi goommana jechuudha. Dinnichaanis ni tahan dinnichaan qabu achi booda qonna barbaree daakamtuu fi akkasuma ammoo kammuuna yookiin ammoo qimamii absuudaa fi koroorimaa irraa qophaa'e itti godhattanii waliin geettan jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa nyaata hedduu bareedaa tahee fi akkasuma ammoo xaa'amni isaa yookiin ammoo mi'aan dhandhama isaa hedduu gaarii tahee fi nyaata yeroo gabaabaa keessatti pirootiinii fi viitaaminiin badhaadhe qaama keenyaaf faayidaa gaarii qabu kan qophaa'u yookiin ammoo haala salphaa taheen kan qopheeffannu achi booda eelee keessan ibiddarra keettanii eeleen keessan jiddu galeessa tahuu qaba guddas tahuu hin qabu. Sababbiin isaa lixiin kun akkuma beeytan hiyyaa akka lixii buddeena xiqqoma lixii buddeena haga absiitii san jechuudha kan qal'ateen inni ammoo itti aanuun ammoo cilfaan fuutanii eelee sanirra naqxanii sababbiin eelee guddaa yoo hedduu tahee qixxetti godha jettan hin ciccita. Kanaafi isin ammoo eelee xiqqoo jiddu galeessa tahetti yookiin ammoo maxbashaa jechuudha itti naqxanii suuta suutaan itti qadaadaa yoo maxbashaa sanillee hin qabaanne kurree itti qadaaddanii. Kana jechuun kurree distiilee ni taha yoo maxbashaan keessan kurree qabaate rakkoo tokkollee hin qabu eeydanii jechuudha waliin qabanne akkuma ammasitti argitan kanaan yoo inni wal qabatee jedhe akkasuma ammoo yoo inni akka nu jalaan ciccinne lixiin gubbaa kun goggogee yookiin ammoo xiqqoo bishaan lixii gubbarraa kana xuxuuxamee inni jedhe haala kanaan gargalchina jechuudha. Hanga xumuraatitti viidiyoo kana ilaaluun namoonni hundi keessan viidiyoo kana jaalattan nyaata kana hojjadhaa ilaalaa. Warri mana madaamii jirtanillee madaamii teessaniif warri biyya jirtanillee ijoollee keessaniif yeroo tokko killee goddaree dhugaadha. Akkasuma yeroo tokko ijoollee keessaniif godhuu ni dandeettanii. Harcee maqamadiitii harcee adiidha. Waan addaa wanni nama barbaachisu hin jiru. Har'a hojjannaanii yeroo hedduu hin hojjadha. Namni hin jaalata jechuudha. Arabnis tahee namni kennallee kanumaaf isinii qooduuf dhufee nyaata hedduu bareedaa tahee akkasin jalaan ciccinne yoo barbaaddanii jettan saanii jala keettanii saanii fuutanii warroonni biyya jirtan akkuma buddeenaa safeediin fuutan jechuudha. Daqiiqaa muraasa keessatti nyaata haala bareedaa ta'eef salphaa taheen goone geessinuu hanga xumuraatitti shaayii danfifadhaa. Ancinatti garuu shaayii isinitti argisiisuu hin danda'u. Isinis shaayii keessan danfifattanii hanga xumuraatitti viidiyoo kana ilaalaa.
namoonni viidiyoo kana jaalattan haaroyni subscribe gootanii kuwwan like godhaa, koomantii yaada keessan babbareedaa na barreessaa. Horaa bulaa Oromoo koo isin jaalladha.